isaaf dabaleeramoo hin daballe gara research officeati barbaada jedheena mana lakkoofsichi sirrii warra jaalalaan or fuudhaaf heeruma qofaadhaan yaadanii warra galan hin argisiisu akka jeneraalitti walii galatti qo'atame inni immoo rakkina ofiisaati qaba so sirrii ta'a jedheena manu garuu lakkoofsisaa ol ka'aa jira argineerra counselor ta'anii xiinsa murratti counselor ta'ee office irratti nan hojjetan ture so argeera baay'ee guyyaa lamatti guyyaa sadiitti walli hiiku namoonni warra viidiyoo faa footoo faa kaasanii cidha faa yommuu gaafattu viidiyoon sun edit ta'ee amma dhumutti otoo hin eegin wal hiikan jiru so lakkoofsichi jira garuu irra deebinee yommuu ilaallu bakka duratti sin fuudhee deema expectation namoonni duratti sii kaasuuf hin ture amma yaadadhe very good I'm happy yaada kana sirriitti naa qabadha shamarran gaa'ila keessa yommuu galanii dhiira sana nan jijjiiraa jedhanii galu baay'inaan hundum isaanii hin jenne baay'inaan dhiira nan wajjin hin jiru inkamaa yoo ta'e intuuta yoo ta'e or whatever susiin biraa adda addaa qabate yoo ta'e or wanta isaanii hin jaallanne akka jijjiiramu barbaadan yoo jiraate rakkinan qabu yommuu gaa'ila keessa galu hin jijjiirama jedhanii yaadaniitti galu baay'inaan hin jijjiiramu dhiifama shamarran dhugaan sinitti hima hin jijjiiramu waaqaafiyyuu rakkisa dhiirri rakkis so injijjiirama jedhanii keessa galuun wanta deeggaramu miti dhiirri immoo yommuu gaa'ila keessa galu maal jedhee galaa injijjiiramtu isheenii akkuma alatti argeen yommuu inni fuudhus immoo akkasuma taatee yaada abbooko hin nyaatamta akka galteen jijjiiramti jalama sadii siilaatti akkatti qophooftus jijjiiramichi maalirraa jalqaba for example alatti yommuu argitu dhiqattee diddibattee maal taatee qaayinoo qophooftee dhufti ganama akka ribaa kaatee ilkaan otoo hin dhiqatin mataan akkas ta'e yommuu argitu jijjiirame achi jalqabdi so jalqabu yommuu gallu tokkoffaa namni nan jijjiira jedhanii keessa galuun recommend godhamu hin deeggaramu lammaffaa immoo hin jijjiiramtu isheen immoo jedhanii itti galuunis expectation of gooyyomsuudha yommuu jijjiiramtu sitti cima wanta sadaffaa namoonni yommuu wal baranii waa gaarii waan qaban qofa argisiisu akkuma interview hojii dhaqanii interview godhamaa jiranidha namoonni jaallatanii miti wanta ati hin barbaanne kan isin tarsiisan si barbaadu si jaallatan nama gaariidha nama naa ta'uu danda'u nama jireenya koo keessatti naa ta'uu danda'udha isaaf ani dadhabbiin ani qabu yoo itti argisiise fiigee deema otoo nan barin otoo nan beekin jedhanii waan sodaatanii fi namni hundumtuu dhiirris shamarranis waan gaarii argisiisa gaariidha rakkinan qabu suuta inni garuu namni hundumtuu perfect akka hin taane intala tokko wajjin haasaan ture damina na maal naan jettee deet godhee naan jettee musliman tana እና ማፈን ፉን የመማት ጀደን ጋፈደ ሙጨቲን ባይ በሬዱዳ well educated በከባዬ በከጌሴላ ተለጌሴላ ማፈን ፉን እንጀዴ ማፈን ሄሩሜ እንጀዴ ማላ እንጀቴ ጥኑ አከንቱሬኒ ዋቶኮ የሆነ ዳርጌ እሰ ኮሜዲያን ደበረኝ Malaka yo akan sila tebale. Mana ada chist. Yeah, please. Mata kawan. Lala, heru mafi hikum sa kubandi do faith mane. Warumman sila ilmu dalekon. Ogu gurban dardara isan jinke. Fosi sa atas gabbauja takati barbada ja. Ofirra atiba suda. Yo. Warri ifirra atiba sufje gajajama. Wani harara wani matarrabe fi fujan dabani rakko sani kursani in kalama barsanuba tanamusa kabdu barbada
كانوا تناموسا كورا أبو جانيتي لكني ورثنا من قدو إسان ديبسون دندين يتجيسا أما متيون تون أكماتا تمراتا تنكني أركتني بولتين بكة تديجم تبيراتي أماس عمريتي سيدي مجرا عمريتي سيدي مجرا جد ريكومنديشن غورسال نيتوتا ni machawa garu ati hoggu garteni sirreesi taati usi tiseni jaariti isi sordiba khafude gurre isi ashtri godo sigara gurre kaisa tams itu akami politis goito boleye kenya hoggu lallo narkine ni turre jenne ammas namantane akam filane e barre wana jaibatu gebete ibba tan kaisa tijetu inji jiramu warri sani malja yo ati herum tetin kaisa o boleyti gurbata ina manina obboleytiin obboleysa jaalatti hiriyaasii tana gaatana amala xiqqishoonii qabaa garuu itti seenii ati jaalala qabsiiseen sirreessita jaa namicha ama soddon guutuu jiruu fi namni sirreessuu dadhabe ati takkatti sirreessu yoo rabbi sirreessa malee kanaafuu bakki kanaafuu wanni nu jeequ jiru bakka tana fi mana dadhabne fuudheeti hogguu fuudhanii qabbanaa fuusisaa jenna mana keessa meeshaa jajjabsitee maal jenne hiriyoonni si heerumanii usi heerumu saat يوم هيرو قال ما قبضوا جانيت مجيو جما جمنا حاسوني كم بيته وني تقول بيته قرر جرات تجربوا تك جرود يفلي قرر جرات قرر راجل كمال قوتي جت خنجان تقول بيته وسرقي تك قوده خدمني أسيسو بيسو إني فولا بوريتا إيوه تنا كني أبو قوتا جرا ويا سرقي دا خلولو جرا هو وني كنا بولتي أكم جارا contribution waan tana keessatti hawaasni warri keenya warri ilmaan qabu jechuudha intaltiitti kan intalsan teessan ta'uu yaada boroogguu intala namaa fidee ilmoo jidduu dhufa gargar bahanii biitii jeeqamti hawaasni jeeqama soddaa wal jibba wanni tun akka jaanitti tagosaati tanuman seedachiisu barbaade galatoo beebba yaada gaarii kaaf thank you I think that bit of oh yeah jiru filannoola itti seeni meetan shamarrani turuu ingors isa yeroon hin darbaa maal isheen iyyuu nama baay'ee wajjiniin yoo dabarsite kompaariiziniitti baay'ata gabaadhaftee bituu fi meeshaa baay'ee mi'a baay'ee yoo argite maal siin jedhu ayinaajii siin jedhu amaariffaan afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku bituu dadhabda maaliif baay'ee bakka isheen si faca'aa baay'ata isa kam akka fudhattus sitinka tokko sadha yommuu turaa deemtu immoo experience barbaanne jechuun miidhama maal faa keessa darbita yommuu isa keessa darbitu naman biraatti sittee gaa'ela keessa galuu sodaachuu jalqabdas. So usually recommending godhamu kun jechuun otoo hin barbaadin na barbaachise jettee gaa'ela keessa galu garuu jechuu miti. Dotti daamina jetteen ta'a. Yeroo umriin kun deeme jettee galin kan jedhu kaaftedha. Si barbaachiseef otoo hin ta'in hin barbaaddeef galudha gaa'ela jechuudha. Nam barbaadaa fi malee na barbaachisan yaada biraan. So umri irri hojii qabaachuusaa definitely no questions hojii qabaachuu maatii ijoollee godhatanis ta'e isheenis jiraachisuu waan dandeessu mana qabaachuu konkolaataa qabaachuu jechuu koo miti hojii qabaadhu galii qabaadhu wanta ittiin jiraachistu jaalalaanii jiraachisuun cimaadha daamna yommuu garaa beela'u jaalalan gurshitu jaalalan gurshitu yommuu garaan iyyuu isaaf irbaata waan ta'uuf mucaafis waan ta'u wanta ittiin jiraachisuu dandeessu qopheessuu qabda jedhee namana maal jechuudha kuni hojjettee galii argachuu waan sooressa ta'uu qabdu garuu at least horii manaaf fiduu danda'uun waa guddaadha ergasii fuudhi dari atis nama baay'ee obartee ana wajjin booda. No, wanni ati kaafte waan ajaa'ibaati tana beekte akka Oromootti akka safuu Oromoo keessatti namni dhiira hedduu beekee dubartii
dhiira hedduu beektu dhiirti dubartii hedduu beektu bulchiinsa barafaan qabdu. Maaliif barafaan qabne akka inni reefu jee wal bira qaba. Meeqa beeka gaa inni kitaaba isaarraa guutan harkita biraa garagalchu. Yoo wal beekuu baatan tanaafi bara gaa'illi dur bultiin dur beektee jarri walumaan rabbara. Walumaan jalqaba waliin xumurata. Amma wanni rakkoo ta'e namni bakka meeqa baree dhufeeti waan achi barbaadu sanas keessa barbaada. Guffee godha jechuu jiru. Jiruun ammoo dhangaan taatu ogguta akka kitfoo ogguta akka foon ogguta akka shiroo hin taatu. Bultiidha walii obsaa walirra baraa jechuudha. Kanaafuu dafanii intala dubaraatiifis gurbaafis danda'ee intala bulchuu yoo danda'e. Dirqama mana ijaarrachuu hin qabu. Dalagatee jiraachuu yoo danda'e. Nama dalagatee jiraachuu danda'u yoo harkattan fuudha. Amma ammoo qabeenyarra yoo hundooytu taate ka makiinaa qabu, ka gartee fooqii qabu, ka paaspoortii Ameerikaa qabu yoo ka jettu taate wanni atitti heerumte paaspoortii Ameerikaa yoo haa makiinaa yoo haa mana sanitti heerumte malee namatti hin heerumne nama barbaada. Hoggu jaalatti isin qabde namarraa isin haa qabdu. Yoonif maateeriyaal yoo haa qabeenyarraa isin qabde obboleeyyan kiyya guyyaa qabeenyi dhume nageetti. Yoo ammaas namni tokko karoorfateeti qabeenya warra intalaatiif jedhan nama fuudhee hin beeku. Warra isaaniiti seeneetiin intala isaanii fuudhee soofama jee. Warri akkuma intala kanneef caagarraa jee. Warri keessatti Tanaaf warri ammaas ogguu mari'attan nama beekuun mari'atta nama isin dura heerume nama isin dura fuudhe haati teetiif abbaan kee bultii keessatti maal akka fakkaatan ogguu heerumuun deemtan dura isaanumaan mari'adha. Haala jiru immoo hagartee qabeenyaa fi dhiira hariifa harkanne kana jala deemiyaas tabbas irraa nyaannaa yoo jee bultiin gaarii miti. Tanaaf yoo danda'ame yeroo wal fuudhuun gaariidha. Maaliif seetan umrii dardartummaa yoo wal fuudhan namni kun wal dhiiba uumamaa bultii keessatti wal dandeessa. Oowwi qaamaatiif qabbanaa waan ta'e malakka guddattu. Dhiirti eega fuutee booda umrii hanga murtooyte booda wanni isii yaachisa. Ilmooti yakkamiin godha mana kiyya akkamittiin sirreessaa. Ana ammoo waliin dabarsuudhaaf umrii oowwituu irratti dalagaan ganamaa fuunii ilmoomatti jetti Oromoo. Ilmoo mogguu jenne umrii xixiqqaa odoo hin ta'in warra if bare jechuudha. Hiree itti aantu FCC. Suusiin ni baate FC maybe garuu FC'n otoo hin fufin. So research irratti dhiiraaf umuriin kaa'amee jira garuu definite miti. Digdamii torba jalqabee otoo fuudhee kan jedhu research tokko irratti argeera. Garuu kun jechuun definite jechuu miti. Sammuun isaas xinnoo hin bilchaa yommus jedhee yaada. Galatoo FCC akkama jirtan nagaami. Nagaa fayyaa obboleessanii. Har'a toopikii nama affeeltu fiddanii. Eebba akkam nagaami. Nagaadhaa fayyaa keetti. Ani gaafillee osoo hin ta'in waan takka waanumaan hangisee hedduu namaan jechuu ture. Eebbaanis jeebeete. Har'a dubbii jajjabdu. Jajjabdu dhabee. Daqiiqa lama. Okay, daqiiqa lamatti. So normal long-term relationship fi akkamitti relationship long-termii keessa jiraachan teessaadha. Dibeete nama wajji wal quunnamtee akka isin jettan backgroundii check wal godhuudhaani. Takka study wal godhanii namni wal beekudha. Reality nama jiru ki maaltu divorce kana increase godhe status increase godhe yoo jennee if gaafanni wanni guddaan na fakkaata. Maaliifi amma at this current century 21st century kana keessatti kubbaan dhawamtu totally different ball game. Gaafa ture baan jee jira waan hangisee maka ture namni keenya gaafa ture gisee wal fuudhu sodaa haadhaatiif ilmi dhiiraa intala miidhu sodaa haadhasii kabaja abbaasiitiif ilmi aadaa bareedduu san qabaa ture amma aadaan sanii waan daleedu natti fakkaatu because namni kophaa wal miit godheetanii wal deet godhee wal relationship hojii uummata beete. Gaafin kiyya maaltu maaf ta'e kalamatti gabaabseeti gaafin kiyya akkamiin maaltudha root cause relationship nama keenya maaliif western rate amma divorcing hedduun financialidha. Kan nama keenyaa gindamu lack of communication. Lack of not having a goal, future goal qabaachuu mannaadha. Maaliifi nama takka wajji gisee jiraattu yearly goal qabaachuu qabda jijjiirama waliifitu. Maaliif ilmi namaa takka nama jijjiiru. Nama guide godha malee. Ati yoo intala dhalaa takka fuute nin jijjiirootti if hachitti. Guide uma godhuu dandeessa.
isinis gaayiduma su godhu dandeessi. So gaayidii san keessatti lack of communication on jiraanne there's a big failure ida. Sadii isaa maali namni keenya third party involvement qaban either in present or background coverage. Iran satu dan asto damage in head guddaa nama keenya divorce rafidu third party involvement yaada sadii isaa ngizetti idam. So harki sadii isaa hin barbaachisuudha so'eete. Problem solving skill yoo qabaate namni problemas laaqama akka dhiiraatu akka dhiiraatti firaayatu banneen ilmi dhiiraa takka cinqii xiyaa anaa solve godhata. Haadha warraa xiyaa hojii jiraanis it's only me and her only period. Taa'ee wal dubbisee yoon balleessines understand si godhe soof godhadhaadha. So cinqiin nama keenya divorce nama keenyaa hedduu laalu westernitti namni dhalaa fi dhiirti walitti wal dho'an financial yookiin isaatu financial daaraa haqa yookiin isii daaraa haqa yookiin growth hin jiru. Namni keenyaatiin lack of communication hedduun isaa. Tormaan jaatee qalamatti silaa waan hedduun hin jechaa sokkee tormaan dhabna. Thank you. I want to leave to get it on your Go ahead. FC1 inni kaasee waajaba gaafisaa deebisuu koodura waan inni kaasee irraati xinnoo dabaluun barbaada. Maaliif yeroo hundaa koominitii keenya keessatti wanta na yaaddessu tokkotu jira. Namni keenya baay'inaanii kaawunsilarii bira dhaquun barbaadu. Exactly. Hin sodaata. Gorsaa biraa jechuun dur jaarsolii faa bira dhaqama maaliif hin beeku waa hedduu beeku. Abbootii amantaa bira dhaqa waa baay'ee beeku waa baay'ee barsiisuu danda'u sirreessanii deebisuu danda'u. Warri dur gaa'ela keessa baay'ee jiraatanii otoo waliin loliin jiraatan jechuu miti. Otoo gargar ba'uun barbaadiin jiraatan jechuu miti. Gorsoota nama akkasii bira dhaqanii otoo hin dhaqinis iyyuu namoonni sun isaan barsiisanii karaa qabsiisaniiti. Amma immoo akka saayinsiifi aadaa keenya nama beeku kaawunsilarii afaan Oromoo beekus ta'uu danda'a whatever at least aadaa keenya understand godhu galuuf kaawunsilarii barbaadanii irsaaf niitii dhaqanii haasofsiisuu danda'u. Yommuu haasofsiisanii saayikoolojistii bira waan sammuu barate ta'uu danda'a saayikiyatristii bira dhaquudha namoonni tokko waa'ee sammuu isaanii xinnoo nagaa yommuu qabaachuu dhiisullee yeeguun barbaadan maaliif yoo jette maraataa naan jedhu. Dhukkubsattee garuu dhukkubsattee utuma jirtu maraataa naan jedhu naquu siin jedha. Garaasaa yommuu dhukkuba garuu hospitaala dhaqee dhufee siin jedha rakkina qabu. Hakiima bira dhaqee dhufee siin jedha. Inni garaas lubbuus jireenya kee guutuu maashinni qabeenni deemsisu karaa qabsiisu yommuu dhukkubsatu garuu attamitti duubatti jala hafa. Gargaarsa akka Mira, it's okay. Pause. I think Tabi shishir kona kakabu jira tabi shishir kona ifama tabi harki kaisa intimutada malato tiktak ati soltar pada sagale kabu jira ti harki kaisa lo fani ni to kini kabaga asarai malato tiktak soltar pada ifama tabi kaisa intimuta أنا في إبا وأنا كلام بينه بيته نتحاسبه مالي وأنا كلام بينه أوكي إبا بيجر والديبسي وني أبليس خيني خاسي وأنا جايباتي هقولي في ركني يو جران لوكبي متان لوكبي ميل لوكبي جربنا في ما ديمنا هقولي في أمو وني أكنا لوكب دبيته غور صبر باتشيس إيه تيني هفورة بافن نمني هفورة تبافن نجرو وني نركز بيته غورسي نمني نرافون إنه أكنا سيقوته ديسي براديم أكنا سيقوته هيري براد كم تجت شودا بولتين أكم بركان يوهاو relationship إن نموت على ما جدو جرتو أكم قد النبوتي تناف وني قد ilmi namaa irraa if wanni godhuu qabu akka dhukkubni biraa hogguusi jiru himattutti dhukkubni ammaas hariiroo jaalalaa kun beekte namoota meeqa galaafatamu. Namni wanni galaafatamu namni dhukkuba isaa as bahee dubbanne dhukkuba isaa san himachuu hin danda'u. Dhukkuba keeyyoo ati himachuu baatte furmaatan argattu dhugaa baana eebbaa irreedduu keenya tana gaafa jechuu ni sodaanna. Waan biraatu sodaannu tana maaliif sodaanna bakka tanaa fi hiikaa dabante ammaas
سيخنا مجروتا غورسا سيخنا مصنبر بعدين نما غرتي إنه سون إلى لا تجرا أي تيجي يو غرفمتي وانغاري داركتا إيبان إيجرا نرجع جرا بكين تنابي رايم تزعوين Thank you. I pointed at Casa Turte, a gift for Chantorina. Three, Malifi, Hiriota Kenya, Tio Himni, Hirioni Kenya, Aka experiencing Sari, Aka Wanta San Kunamit, Aka Jirenia Sari, Gaila Sari, Yadani, Gorsan Pulatumane, Science Sam Bacon. Cigarette, each Madam Masa and such a lot of children, they say, Yanki. Three minutes. Aka Agami with the Kanasitimum Cup. Insa murratti sammuu keenya yoo jeeqame hojiidhaan yoo stress taane waa hedduu irratti sammuu keenya support ni barbaada. Amma FC'n waan yaada kaasee jira. Akka communitytti gaaffii isaatti himuun deebi'u jechuudha. Communicationii akkaataa taasofnu akkaataa yaada keenya ibsinuu fi yaada namaan biraa dhaggeeffannee hubannu irratti beekuu qabnaa kan jedhu kaaseera. Sirrii jedhe. Garu kan beellu namannu barsiisa malee eessaayyuu hin fidnu. Isaaf, for example, daamina follow gootu, ana follow gootu. Barsiisota yaada akkasii barsiisan follow gochaatii yaada akkasii barachuu dandeessu. Nu qofaa miti hedduu intarneetii irratti waa hedduu argachuu dandeessu. Communicate akkam goona akkamitti afaan Oromooti maal jedhama communicationii. Walqunnamtii haasa'u akkaataa walqunnamtii gaarii argachuu dandeenyu leenjifamnee or leenjii fudhannee barannee of qopheessuu qabna. Kun kan na gargaare ana sinitti muna hin danda'a. Jireenya koo keessatti gaa'ela koo keessa qofaa miti. Jireenya koo keessa guutuutti na gargaaree jira. Jireenya koo bakka nani ga'uu danda'e communicationin koo percentii meeqa na gargaare yoonaan jettan waa hedduu isinitti godhanna. Eebbaan itti seenya baase inninis anis gorsaadhaan still haqa ammaatti gorsitoota qabna yoo dhugaa guddanne asbaaniin dura kannellee qilleensa irrattis haa ta'u gorsitoota keenya bira kafallee yaada fudhannee tasgabbooyinee as deebina. Thank you very much. Yaada guddaan akka hafte sun share nan godha. Abbaan koo akka boqoteef maalan godhee dhaqee kaawunsilarii bira. Kaawunsilarii ani kaawunsilii sentarii ani bakki hojjedhu turedha. Kaawunsilarii attamanuu gobaziidha. Dhaqee isa bira gorsa argadhee amma ani gorsa arga. Almost PhD koo amma fixaan jira. Waggaa 15 ol kana barsiisaa namoota gargaaraan ture. Hakiimin dhukkubsatu eenyu jedhe. Hakiimni rakkas eenyu jedhe. Yes. Nuyi koo nu galee nutti fayyadamnee nama biraas fayyaduuf hojjechaa jirra malee nuyi malaaka miti. Jireenya keenya keessattis wanta nu yaaddeessu wanta nu cinqu wanta nama wajjiniin haasofnee clear gochuu dandeenyu wanta lubbuu keenyarraa buusuu barbaannu waa hedduu qabna. Nuyi waan goonu malee waan hin goone isiniif recommending goonu. Akka ilaalamaa haasofsiisaa. Waan goonatti sii dabala. Ilmi namaa hogguu fayyaan qaba jedhee deeme dhukkubsatee waan hin beekneef. Stresiin isa qabee waan hin beekneef. Rifatee waan hin beekneef. Amma Waaqayyo nafsa isaanii hamaaru ati amma dura namni sirraa du'ee hin beektu. Gaafa namni sirraa du'ee of wallaala. Laala ilmi namaa kun otoo if hin beekne du'ee addunyaa tanarraa gala. Gammachuu humnaa ol taate nu geessee hin beektu. Rifaatuun humnaa oliis nurra geessee hin beektu. Guyyaa nurra geesse bineensa taanaa beeka. Yoo hau nama dheeyse namtummaan babbareedoon isin gorsinu kun hogguu rakkoon takka si mudatte hogguu rifaatuun hamtuun si mudatte yoo nama si gargaaru nama si gorsu nama karaa si deebisu hin qabaane tanaaf irra hedduun namaa rakkatee mataan dho'a. Ni beektan biyya jirtanitti biyya keessattis ilmi namaa rifatee yoo hin beekne wanni gaa'ilaatu namaas amma dura anis fuudheen beeku haaraa hogguun gaa'ila seena. Isiinis heerumtee hin beektu. Isaan lachuutuu mana barnoota haaraa seena walirra baruu deeman dhugaan jirtu tana beeka. Nama lama kawalin beeki kawalirra baruu deeman. Hogguu walirra baran ammoo nama lama ammaas tokko dhiira tokko dhalaadha. Yaadaanis
intalti amma dura heerumteen beekne guyyaa millaashii deebite haadha sii biratti kan dubartii qofan harka dhiifama hogguu deebite ummaatiyyaa harmeetiyyaa rakkoo kanaan na mudate hogguun abbaa warraatii wajji ciisu na dhukkubee akkas na ta'e mistira sii baafatti jira guyyaa millaashii deebii jechuun akkasii guyyaa sanaatu maal gooti jechuudha intala too amma dura waan akkasiin beektu anis sana keessa dabreeti ati dhalattee as geesse obsi yoo wanti akkanaas mudate waan akkanaa fayyadame jetteeti iccitii jiru iccitii siree hundatti himti kana jechuun kaawunsiliingii obboleeyyan kiyya galatoomii qabxii nama itti aanuuf kan miraa baawwachiisee daqiiqaan nama qofa baawwanti ara dubbiin jajjabdu namni baawwan qilleensarra jirti nu dhagayaa jirtu duraan dursee harka fuunee akka jirtan nagaa fayyaa keessanii hundi keessanii bakka jirtanitti nagaa fi jaalalaan isin qabu hawaasa wajjin isin adaqabuun isiniin ja'a itti aasuudhaan mana oomishaadha mallattoo tiktaakii wal darbaadha kan fuuloo irraan qabnes damina yoo fuuloo godhatte malee waan isaa takkaa'u hin argattan jechuudha. Akkas walii godha harka waliif haa uwwisnu taaptaap godhuudhaaf viidiyoo daminaa gisee to'atan taaptaap isiniif ta'a jechuu barbaade. Kan ta'an gaafiin tiyya namoota akka miidiyaarra wal bartaan eega wal barteen booda hariiroo haasawaa keessa waa'ee jaalalaa ni dhufa. Namni isaan akkamitti akka dhugaa ta'e argixanya tateetti amanuudhaaf ulaagaa akkam faayoo irratti agartee nama san amanuu dandeessa isiniin ja'a. Gaaffiin kiyya takkaffaan kana daqiiqaa kiyya katteen wadaan dubbadhatamina galatooma. Galatoomii baawwanti gasi buusneeti ol si deebisna. Gabbuusiisi booda ol deebisna. Akkuma isiin jette namoota hedduu bira akka ga'u yoo nii figaa malaaxaati jedha waan jenne fuula kiyya taaptaap goota namni heddummachaa deema. Hedduu immoo gallanda'ina taaptaap godha waan gaariidha obboleettiin teenya miidiyaa irratti wal barree akkamitti wal amannee itti fufuu dandeenya eebbaasee har'a guyyaan kee itti beekte. Waa'ee nama sanaa beekuu kan dandeenyu haala adda addaani. Yeroo baay'ee shamarran yommuu gaaffii kana na gaafatanii waa adda addaa akka godhan nan gorsa. Inni tokko immoo mana nyaataa dhaqanii bakka pablikitti wal arguudha. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti qaama wayii keessa deebisaa gaaffiin isiidha. Miidiyaa irratti kan wal baran. Social media farratti. Social media irra wal baran siin jaaladha yaa bareedduu tiyya yaa annanii tiyya jaal siin fedha ansi wajji jiraachuun barbaada si fuudhuun barbaada jaal namni kun qilleensarra jira akkamittiin amanamummaa akkamittiin fidaa wajji deemuufu wajji jalqabuufu taaf qo'eessee. Yeroo fudhata maalis takkaate namoonni for example namoonni hidhaatii badanii ba'anii escape godhanii yommuu deemanii maal jedhu the first 24 hours daftee qabuu qabdaa jedhu. Maaliif yommus sharpidha sammuun isaanii dafanii in of eeggatu namni poolisiin fa'aa akka isaan hin qabnee fi of eeggatu jedha. Ergasii garuu yommuu turaa deemanii relax gochaa deemu soba isaanii sirraaffatanii bakka isaanii riil ta'etti deebi'aa dhufu. Sobni isaanis sobni rakkinni isaa in irraanfatama. Irraanfatanii waa biraa haasa'uu jalqabu. Waa biraa hargisiisuu jalqabu. So online yoo ta'e jalqaba viidiyoodhaan namoota haasofsiisuu qabda. Maaliif inni siin jedhe sun dhiiraa ta'uu dubartii taatu maal akka ta'u iyyuu hin beektu. Callee chaatiidhaan yoo haasofte nama baay'eetu akkas nyaatamee beeka. Maal faasi gaafatamu ergasii immoo maal godhi maal naa godhi jaalala kee akkamitti natti argisiisisi jedha. Isa faalaani. Wanta si cinku wanta ati hin jaallanne wanta sirrii miti jettee yaaddu yoo godhi jedhee si dhiiba yoo ta'e achuma dhaabbattee sirriitti ilaallatta. Maaliif in argitu eessa akka jiru hin beektu hin qabdu.
shamarran baay'ee waa baay'ee keessa himuu darbannan beeka. Footoo akkasiin haa ergidha. Openly haasofna miti. Jechuun nama seebii goona. Nama seebii goona. Isaaf waa footoo akkasiin haa ergi jedha. Or waa hedduu. Viidiyoodhaan yemmuu haasofsiiftumee akkas naa godhii akkas naa ta'ii yemmuu shamarran jaallatan waa hunda isaanii nama sanaaf laatu. Nama sana sirriitti otoo hin beekin waa qabdu hundaa nama sanaaf laachuun deebistee fudhachuu hin dandeessu. Onlaayiniidhaan yoo ta'e of eeggadhaa. Qabxii tokko warri onlaayinii irratti dura hogguu as bahee siin jaaladha jee maal kee jaalata. Sin beeku suuraa ta'e yookaan footoo ati selfii haate san jaalatu dura sin beeku yookaan fooloo hogguu si godhu. Namni hogguunii jaalala keessa seene beekte takka takkaas kijiba itti daata. Dhugaadhaan na jaalatte irra hedduu nama sooshaal miidiyaa irratti yooniif safuu amantii fi aadaa eegganne qaama kee qullaanatti garsiise dhiirti siin jettu bultiif hin taatu beeku abbalayyaa har'a dhugaa takka walitti haa himnu hogguu asirra ta'e beekte waan keessaan isinitti himnu yoo har'a dirree baanee isinitti himne dhiirti qaama kee qullaan agarsiisi siin jettu bultiif hin taatu nagayetti haga feete jaalala hin ta'u achirraa himi ka jalqabuu qabu bultiin achirraan jalqabdu dhugaarraa jalqabdi. Kayina itisi kayitu gara-gara akkana naa ta'e goonni sitte fumbultiif hin deemu. Waan arrasitti haasawe ammaas yoo boru irra deebi'uu danda'e sooshaal miidiyaa irratti ilaala. Waan kalee haasa'e irra deebi'uu hin danda'u yoo hojii bataate. Yoo dhugaa taate immoo si faana deemee wanni si jaalalleef hiriyaa baluuti, ati intalaa baluuti, annama akkanaati. Nama seenaa isaa hin beekne karaarraa fuutee jechuudha. Qilleensumarratti yoo haa'u daansitee bareeda siin jaa. Yoo haa'u waan galtee silaa sooshaal miidiyaa irratti ibsamuu hin dandeenye an dhaabbata keenya tolee siin jaa footoo mormaa olii ilaalee. Footoo mormaa olii ilaalee tokkoleeyye. Waaw akkamii bareedda siin jaa. Inni si arge moo muraadha. Hogguunii fi inni artifishaala haasa'e ati miira keessaa bahiiti ilaala. Dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u. Hogguu takka takkaan so'an egaa daffareetiin je'ee jira. Halkan dhiirtinis jaartii namaa jedha. Jaartiin namaatis jaarsa namaa janaa bulti. Eenyu hojjechaa takka godhan hin beekan. Kanaafuu harkadhe jettee boollan seenii namni sooshaal miidiyaa irratti argitan waan inni kaleessi haasa'e galmeessi haa heddu dhugaadhaa. Nam tokko immoo si ganda keessa waan beekuuf waan rakkoo ta'e beekuuf dadhabina kee waan beekuuf fakkeenyaaf yoo ati tuqaa qabaatte yoo ati fakkeenyaaf ta'e heerumtee baate faa yoo taate gurbaan sana akkamsi godhe jeessisee nalaa dadhabina keeti. Haati hidhattuu taates inni akkas jaalate kaalkuleet godhee dhufee eeggadhu. Kanaafuu yeroo kannii fi maaliif na jaalatte akkamiin na jaalatte eessaa haatee eessa deemtaa yoo wajji ka jiraannu taate eessa dhaabbanna jaate gaafii jajjabduu gaafadhaa. Dhiirti irra hedduu hogguu dura ooguu itti jiru san hin sodaattu. Kijibaas hin sodaattu waan barbaaddees cabsii naafuu jettuun sin cabsi. Borutti siin deebi'u garuu yoo dhugaa ta'uu baate. Kanaafuu tana qaceelloo ofirraa ilaalaa galatoomee eebbaa. Next, namni Thank you. Mostly more John kana dabalu pointi kana. Ijoolleen ala jirtan mostly more ijoollee biyya Arabaa fa'aa jirtan generally ijoolleen taa'anii hojii keenya jedhanii moobaayilii bitanii laaptooppii bitanii taa'anii shamarran akkasii barbaacha adamsan jiru horii irraa fudhachuu. Akkasin rakkadhe jaalallee koo bareedu koo otoo sin beekin bareedu koo jaalallee koo ani sin jaalladha siifannuu amanaame otoo sin beekin moo bro fireenitu maaliif otoo sin beekin akka minaan jedhetti qaama kee guutuu sin jedha morma kee ol argee. So sababa barbaade lubbuu kee keessa galee kiisii kee keessaa baasuu barbaada. So of eeggadhaasa viidiyoodhaan haasaa yoo haasoftan maaliif sirriitti nama sana ilaaluu dandeessu, nama sana arguu dandeessu. Fuulli sobuu hin danda'u jedhama. Saayinsii isaa yoo sirriitti bartan caalaa argitanii beekuu dandeessu ta'a. Garuu tokko tokko hin beeksisu. Full passport. Tokko waaqayyo sana gargaaru garuu baay'inaanii identify gochuu dandeessu. Seetara tokko waaqayyo sana gargaaru.
namni joobirraa namni joobirraa jiru har'a beetee hireen gaggabaabtuu dafnee isinirra deemna. Joobirraa hiree hagaati maayikii banattutti namatti aanuuf sumee isheen lakkii banadhee hin jira. Isinumaan dhaggeeffachaa jira. jechuu beektaa eebba. No, maal jechuudha? Eegil jechuudha. Oh, okay, like akka riisaa jechuudha. Lisa, perfect. Isaa jechuudha shumburii murteessa jechuudha. Itti fufu. Okay, nice. Tolee galatoomaadha. Rakkoon qabu damina kiyya rakkoon qabu xiqqoo qofaan utaalloon naqabee jira yoo sagaleen kiyya wanni teessi yoo naa godha jecha. Har'aa eebbaa fi damiin har'aa mana tokkotti arguu kiyyaaf hedduun gammade. Isin lachuutu jaalatamtoota eebba wajjin haasawuun kiyyarra guyyaa jalqabaatii fi xiqqoo daqiiqaa 3 yoo naa gootees rakkoo hin qabu barsiisaa afaan Oromooti ani. Afaan Oromoo barsiisuu keessa aadaa uummataatu jira. Aadaa fuudhaa fi heerumaa kana keessatti maal jechuun wanni hundi dubbatameera wanni isin dubbatin hin jiru xiqqoo yaaduma tokko malee. Dur hawaasni keenya gaafa ilmaan walii kannu maatiin intalaatis intala eebbisanii baasanii maatiin gurbaatis haati gurbaadhaa baateetti dhadhaa gurbaa addarra dibdee akkasitti ol galchiti gorsaan ol galchiti dibataan ol galchiti isaan lachuu bira gorsaatu jira. Maatii bultii isaanii keessatti illee walitti bu'uun numa jira ilkee fi arrabniin walumatti bu'anii yoo walitti bu'an immoo maatiin lachuutu jechuudha. Akka ani beekutti dur jechuudha maatiin intala faa fuudhaniiti siitu balleessi osoo badii oddaan hin baafatin si balleesse gurbaan keenya amalli isaa nama nagaati jaanii fuudhanii faa galchaniif kuni deemee maatii gurbaa keessatti jaalala faa uumaa deema. Maatiin lachuutu hangas takka bultii ijoollee isaanii cimsaa deeman. Har'a gorsiisuun hin jiru moo waa'ee fakkeenyaaf daansii isiitu bareeda. Har'a maal jechaatiin intala takka fuudha. Gartee daansii akka gootu mishiyyoon jaa. Rifeensi isii bakka ciisu gartee duudarra ciisaa barja. Rifeensa duudarra ciisu laaleeti intala takka fuudha. Daansii akka isiin goggootu laaleeti intala takka fuudha. Dur shaggooyyee keessatti maal jaanii sirbanii anniya torbuma meettaan 8 12 alaa jiraan abbeetuma jeeti shaggooyyee keessa sirba. Kana jechuun maal jechuudha gurbaan hidda eessaa dhuftee hidda intala sanii beekeeti beekuu birallee dabree gootummaa isiillee gootummaa sanyii isiillee itti himaa akkasi faarsaati. Shaggooyyee keessatti illee wal faarsaa akkasitti wal fuudhan lafumaa kaanii girri feesbuukiitiin girri tiktookiitiin waliin fuudhan. Har'a teeknooloojiin pozitiiviidha waan gaariidha. Akkaataa itti fayyadamee rifeenyaatirraa bultii qofaa miti fadiigamu. Har'a maatiin akkasitti waliin qoratan gurbaan tokko fuudhuuf gaafa qabu hidda isii maatii isii qorachuu dhiisiiti. Haadha laali intala fuudhiin sun bar amala laalii. Hojii irratti amala isiin akkaataa isiin abbaa jaarseetii wajjin ittiin turte kana laali jechuudha. Har'a maatiin wal qorachuu dhiisiiti. Ijoolleen irraa dhiiga manaa godhaa malee HIV waliin qoratu. Kan maatii wal qorachuu salphamu HIV waliin qoratu. Har'a sadarkaa kanarra geenyee jira. Fuudhaa fi har'a sadarkaa yeroo ammaa kanatti maal ta'aa jira? Daldala ta'aa jira. Akkuma eebbaan reefu dubbachaa ture sun daldala warra ani nama 8 fuudheen beeka. Yeroo 8 nama yeroo 8 fuudhe yeroo 8 keessatti garuu fuudha 5 irratti akka malee milkaa'eera. Mana bakka hedduudhaa qaba magaalota adda addaarraa. Maal jechuu barbaade itti fayyadamee jira daldalaaf. Dubartoonnis akkasumatti reefu kaaftanii jirtan irraan deebi'anii warri alaa seenus warri gara biyya keessa jiraniitis akkaataa saniin deemaa jiran. Afarsuudhaaf dafee yeroo fayyadamuudhaaf eebbaa wanni gaafachuu barbaade gaafii takka. Akkaataan aadaa fakkeenyaaf ammoo Oromoo keessa kutaa tokko jira maqaa illee dha'uu nama beekna hundi Oromoota. Fuudhaa fi heeruma irratti akka malee ulfaataadha. Gurbaan tokko intala takka fuudhuudhaaf baasiin inni baasu akka malee ulfaataadha. Wanni kun akkam jaameeti yaadama. Aadaan fuudhaa fi heeruma irratti baasiin
baasiin akkanatti ol ka'u kuni baasiin gaafa akkasitti ol ka'e ijoolleen tuni adda hin baatu wal hinii kanii amantaa jedhuufaa qaban. Waan kana akkamitti ilaaltaa tokko lammaffaadha gaafii lama gaafatamuun hin danda'amu jira damiin lammaffaa xaalqaa gabbinat jennaani keessa maatiin lamaan qaamni sadaffaan hin barbaachisu akkuma reefoo obboleessa keenya tokko achii dubbate. Garuu qaamni sadaffaa keessa kan jennu kun maatiin gurbaatii fi maatiin intalaa ijoolleedhaan bultiin teessan akkami jajjabaadhaa jaanii guyyatti torbaanitti gorsaa deemuu keek godhaa deemuu supervise godhaa deemuun maatiidha bara kana hin mul'atu wanni kun hafuun kun herrachaa deemuun kun bultii irratti dhiibbaa fidaa hin jiru waan jedhu itti aansee waan tokko qofa dubbadheetiin cufa dameena kiyya sa'aatiin tiyyalleen naagaa jirtutti namicha tokkootu ture dur intala takka qofa qaba. Intala akka malee jaalataa intala biratti mana keessa saree takkaatu jira adurree takkaatu mana keessa jira intala tanaaf dhufaniiti kadhaa dhufan amma intala isaa tana ni kanne harkadhaa jeekanne gara laafa isaa abbaan intalaa kun gaafa biraa ammas namni biraa dhufe intaluma tana kadhachuuf gara laafa isa siniin jeetin jira ni kanne tanas intala takka beeka ni kanne ammas gaafa sadaffaa ammas namni biraa dhufe intala teetiif dhufne jee kadhate harkadhaa jeekanneef. Intaluma takka nama sadii kanne amma gaafni hidhaa geega amma intaluma takka qabaa isaa fida yaa rabbi mana keessa immoo adurree takkaa fi saree takkaa jira yaa rabbi harraga nasattarii harra na baasii yaa rabbi kadhate guyyaa jedha rabbiin isa sattaree harka namaatti hin darbine adurree fi saree tana fuudheetuma bifa intalaatiin wal fakkeessee dubartii sadii godheef. Adurreenis intaluma taate sareenis intaluma taate. Intala sadeenuu kannate ji'a tokkoon booda gaamee intalatti xiyyatuun bultii siimee akkamii jabeessitee jirti moo akkamii keetiin gaafadhaa jeeti. Ulee isaa qabatee dhaabbachaa dhaqe. Gaafa duraa mana gurbaa jalqabaa dhaqeega. Gurbaan balbala dura dhaabbata. Awwa gurbaa akkam nagaa intalti xiqqisii taatee jirti jedhe. Yaabo naa taatee jirti intalti humaan jettu garuu ganduma keessaa hin dadhabee jedhu. Tooni tasaree sanii dhiisi jeete rabbi si haa qajeelchu jee bira dabre manatti aanu dhaqe. Yaa ilma kiyya akkam intalti xiqqisii taatee jirti jee gaafate. Yaabba intalti teessalaanaa taate gaaruma keessaa hin kaasuu dadhabee jedhu. Daaraa ibiddaa hin daleeyidu hin fataran daleeyidu gaaruma keessa jirti. Yaa rabbi si haa qajeelchu jee dabre tunis adurree ta'uusiitii beeke. Ta inni gorfachaa umrii guutuu gorfachaa ture sanii miti. Mana sadaffaa gisee dhaqu yaabba yaa ilma kiyya akkam intalti si taatee jirti jeen. Yaabbaa jeen gaafaan ani galgala hojiirra olee galu dadhabdee jirtami. Na jalaa duutee na jalaa dadhabdee jettee kopheen rabaaftee miila irraa dhiiti. Ganama giseen karaa hojiidhaa deemu. Yoonaan harkoota fuudhe yoonaan nugiya fuudhe harkoota na wajjin fuutee ooyiruu dheessiti. Yoonaan dibicha takko kukaan na wajjin hirteeti ooyiruu na wajjin geessiti. Yaa abbaa intalti wayii naa ta'uu qofaa jeen. Hijaaba ol naa taate. Intalti xiyyatana jeen mana san ol seene. Achi eebbisee bee maaliin jechuu barbaade abboottiin dur ilmoo gisee dhalan jalqabaa hanga guyyaa kennutti gorsaan bira dhaabbata. Gorsa isaa kanis cheek godhaa deema. Amma bara kana keessatti bara akkasii keessa jirraayii. Maatiin ijoollee isaanii bira hanqachuun maatiin amman tana modernizeeshin jaaniiti ayaas fallagam jaan xaalqaa ittiin seennu inninis bultii isaati haa bulfatu isinis bultii isiiti ni beeyti haa bulfattu nuti yoo itti seenne xaalqa namni sadaffaan hin barbaachisu sardi paartiin hin barbaachisu jaafnee jirra. Kanaafuu ittiin seennu jaan maatiinis itti seenuu dhabuun kun dhiibbaa hin finne gaafi eebbaa kiyya galatoomi isaati galatoomi keessaan nu caqasee waan tokko na yaadachiise anummaan kunuu waan hin beeku tokko namni najjabaadhaa tokko dhufeeti intala takkaa wal lollaa haala isiitiin intala fuudhatee intala tokko makiinaatti bitee mana agarsiisee torbeeduma tokko keessa fitatee sargii sammumaan godhatee guyyaanii fi cidha nama yaamuuf kaardii irratti maqaa abbaa siin beeku. Maqaa abbaa isin baay'ee achi booda dawwalee gaafachuu sodaatiin hiriyaa isaatiin maqaa abbaa miitii Muhammad itti gaafatu jee. Luka akkanaanii hojjetirraa gaafiilee
Gaaffin jalqabaanni kaasee aadaatiini fuudhuun bakka itti cimaa ta'e bakka tokko aadaa tokko beennaa akkamitti ilaaltu ta'e kan jedhu. Ifamaa waliin aadaa hedduun kennu nuti aadaa fi amantii hedduun kennu gid dhugaatu hin eebbira kun. Oh no, don't worry. Aadaa fi amantiin tun dhugaa garuu tu hin eebbira. Oh yeah. Go ahead. So yaadicha si kaasa. Aadaa tokko beeka. Aadaa Arsii keessa. Hiriyoota baay'ee qaba. Ijoollee Arsiitti beekan. Maqaan ta'e. No, gaariidha. Don't worry. Do not even worry. I'll take the risk for it. Don't worry. Karaan duras jedheera saati. Jalqaba hiriyaan koo inni mucaa shawaadhuma keessa salaaleen keessa shawaadha. Mucaan Finfinneetti dhalatee warri isaa garuu shawaa. Intalli inni fuudhuu barbaade immoo Arsii turte. Waldaatti wal baranii baay'ee wal jaallatanii nan fuudhee gaaffii kaasa. Yommuu dhaqnu ani miizee taasisaa ture. Aadaa hin beeknu turre aadaa Arsii. Gabbaraa hin weedhanii ilaarre. Maal jechuudha gabbaraa? Mucaan keenya okkoo. Innoo baadiyuun qabuuf naaf jennee inni gine. Kana fidaa jedhanii isa sana fidaa jedhanii inaarre jalqaba. Ergasiitii yommuu deebiitti deebinu meeshaa manaa guutuu Ayisuusuutti fe'anii warri ishee itti laatan. Achuma xinnooruma siqeen intalli obboleettii qabdu meenaa gaafadhaa jedheen gaafadhe. Kanatti baastuu fi kan isaan baasanii waliin argu. Garuu immoo akkan jaalladhus akkan kabajus anna godhe immoo yaada tokkoon sii kaasa. Sistamiin aadaa sana keessa jiru gosaanii baay'ee gabaadha. Gosni kee gabaadha. Rileeshippiin hariiroon gosti qabu. Isaaf dhiirri tokko dhaqee yommuu fuudhuu barbaadu isa qofaa miti maatii isaa qofaa miti kan horii baasu. Gosa isaa guutuutti isa gargaaree gabbaraa sana kaffala. Warri keessa immoo mi'a isaanii bitanii yommuu laatanii isaan qofaa miti. Gosa isaanii guutuutu isaan gargaara. So ansidinku riyaalitiin suni maatiin isaan irraa fudhata otoo hin ta'in dhugaa yoo haasofne isaan gargaaree isaan tumsee isaan dhaaba. So kan sodaatu relationship hariiroo akkasii gosa isaa wajjin warri hin qabne for example kan koo Wallaggaaf Salaaleetti maka gosa jira garuu akka Arsiitti jabaa miti. So ani gosa koo eenyu akka ta'eyyuu baay'inaan hin beeku. Nama way beekaa garuu akka ammanaa hin qabu. Isaaf na gargaaraa intala tokko Arsiitiin fuudhaa mee horiin buusaa yoo hin jedhe hin baramne. So anaaf maybe natti cimuu danda'a. Garuu aadaa sanuma keessatti nama jiruuf immoo wal gargaaree waan ta'uuf baay'ee rakkina ta'a jedhee yaadu. Garuu immoo waan jabaan biraa waan an argisitti. Namni waan itti I'm trying to say it in a politically correct language. Waan hedduutti kaffale yommuu jedhu sacrifice itti godhe horii jechuu koo waan gabaatti kaffale value godha bakka guddaatti laata. Tokko lammaffaa kan isaas gosi isaa isa duukaa akka jiru in agarsiisa. Yoo rakkatanis yoo dhukkubsates yoo nyaachisuu dhabes gosni isaa akka isa duukaa jiru ittiin argisiisu malee horii achi daakamu qofaa miti. Ittani naaf iyyuu ansidinku aadaa kana otoo nuyis qabaanne otoo nuyis jabeessinee turre jedhee akka yaadu na godhe. Kan ishee immoo gosi ishee wajjin akka jiru gosa isheetu isatti laate malee warra isaa qofaa miti. Warra ishee qofaa miti kan itti laatu. So maal jedhu ilkaan ishee yoo cabe yoo tuqee yoo ishee miidhe yes. For
dhiirayyuu. Dhiirri akka ishee kabaju maaliif? Calma jedhee fudhatee galle. Siigalanii riilii vaaliyuutti laateeti. Ergasii isaanis immoo vaaliyuutti laatanii mana baasusoo actually gaariidhas jedhee akka yaadu na godha jechuu barbaadeni amma riskiin koo it's okay miti waan kun rakkina qabu. Waan keenye ufama nu godhaate as keessatti waan haasofnu keessatti gara amantiitiin akka nutti aartan hin barbaannu gara aadaatiin akka nutti aartan nuti gorsitoota waan taaneef jecha hunda danda'uudha. Reefu obboleessi keenya waan tokko kaasee jira aadaa keessatti yoo hin qabaanne ka ta'e sirna gadaa keessatti nama hin qabne meeshaa inni barbaadu qabeenya inni gosti guutee fi akka qabdu ni beeka. Sunis ni jira garuu humnaa ol gatii gaafatamtu haala qilleensaatii wajji laalaatii garaa walii laafaadha nuti wanni jechuu dandeenya hanga sun. Kabiraa maybe kanarratti adda gochuu kanan barbaadu maallaan jedhan ijoollee hiriyoonni koo ijoolleen arsii nuyi gabbaraarraa rakkinan qabu jedhan garuu ijoolleen biyya alaatii dhufanii yeroo tokko agarsiisuuf jedhanii waa guddaa waa baay'ee godhanii communitynis namni biraanis yoo akkas godheef malee akka jedhamu yommuu godhan argineerra kan jedhu kaasanii. So waliyaa yaannu jedhaniiru ani isaan waan jedhaniin dabarse malee waliyaa yaannu isin baay'isaa adaanuma guutuu jedhaniiru. Bultii jaaraa walii yaaduun walii rifachuun wal gargaaruun bultii keessatti waan jiraati. Reefu obboleessi keenya waan tokko kaasee jira. Hogguuniif dur wanni bultiin akkasii jabaatteef intalli adaraa kan jettu intala siitiin gurbaadhaan jetti. Abbaan intalaa ajaraa jaa gurbaa koo abbaan gurbaa intala koo jaa yoo isiin sokkiteellee dhufte laan agam takka akka gaariidhaa lakkisii torba